yeroo duraatiif waada siiseenee siif hin hayyamu durumaaniin dide malee. Garuu ta'e immoo warri keenya kuni ummaan tiyya duudaa gara baatteeti tafasii firaasha naa goote na guddiste waan isiin naan jetteen ala hin godhanatti hin fakkaatu. Abbaan kiyyalleen akkasumatti akkuma isiin jettu sun jaa sannii sirreessuu dandeenyaan anarrallee borullee duudaa bal'aansii qaba. Jireenya ofii abbaa beeka isaanis qasaanii beekan anis qiyyaan beeka. Dhugaadhaa. Waan naa ta'u naaf beeka naaf beeka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraan kana fannisitti waa'ee mudeema hordoftoota keenya nafaana turaanis hin jaa dhufeetti. Anasitti na jemee. Sanuu kaameraa qattee taa'u jirti. Maali? Nattole. Maali wanti kaameraa dura malee hin taane ta'u? Arraan kana gaafii xiqqoo kan qabu. Gaafiillee xiqqoo hin qabdu. Ayyee gaafiin ta'e xiqqoo lettee halkan guutuu kan nama bulchitu hin ta'in. Lakkii gaafiin xiqqoo hin qabdu. Warra keenyaatu bakka ammaan tana heeruminii xiqqoo dalagadhuu naan jee mi'a asirratti akkam jettati. Akkam? Xiqqishoon heeruminii xiqqoo dalagadhuu. Dalagadhuu maal ta'e jedhu? Heeruma jarjartaa nuuf hin taane nuti naan jeeni asirratti mee yaada kan. Heeruma kan keessaan turteessa? Eegaa na dhalanii miti haqanatti. Isaa qoy heerumni guyyaa filata guyyaa qaba. Fuula heerumni guyyaa qaba. Dhugaadha. Waan namni mari'atee ta'u godhuu danda'u. Ammuma ammaa tanaa naaf eetee kan mari'annee moora fuudhee inni kana yoo bara amataan gara biinu waa hin beeknu niyyaatee nyaata uuma malee. Dhugaadha silaayee warra keenyarraa yoon dhufne hin taatu na fakkaata maaliif jennaan aniitu waan heerumee hin beeneef nikaan qaadiidhaas hin ta'u nama heerumee beeku nikaan qaadii godha. Qaadiin nikaa godha jecha. Anamma fakkeenyaaf kaayoo warra keenya ta'e malee nikaan kiyya hidhamuu hin ta'u waan ta'eef akka shari'aa keenya akka aadaa Oromootti dirqama warra keenya godhuu tana akka misaalaanii. Nikaan dirqama isaan maayidha eefadooti. Amma heeruminii warri gartee hin heeruminii nima jiran. Ammoo hiree jechuun waan warraan walitti dhiyaatu miti waan warraan wal qabatu miti waan warri illee hin jee danda'u miti. Hatta abbaa kiyyamaan ta'an hin fuudhii yoo naan jee afaan hayaayuuni malee karoora kiyyanaa beeka. Jaalla jechuun namni hin fuudhin yookiin hin heerumin hojjechu seera isaa eeggatee jira malee akkanatti illee hin ta'u. Fakkeenyaaf seera isaa eeggisee si jiru. Ilmi abaluu sun akkana isa hin heerumin jechi jiru ni fudhatama. Akka jaabe fudhatama. Immoo gandi abaluu sun ganda yaa'ee qabu. Silaa jaartii sun ma bulfatanii garuu wayii ajjeesaa oolan dhiiga namaa buusaa oolanii bakka akkasii nutti hin dhaqin jechi jiru ni fudhatama. Warri abaluu ijoolleen isaanii kana harkaan waa fuudhanii harkaan deemanii hijiba qabanii silaa jaartii nama jabeeffatanii garuu bakka harkaan kana ta'an bakka akkas ta'an san badanii ittiin heerumii yoo jedhan fudhatu qabda. Akkasillee immoo hin heeruminii amma daftee waggaa takka dalagattee sanboota heerumtaa maali hin dalagatu jetteeniiti mucaatu hin dalagatu jettee immoo maali kana jechuun maali? Laa akkasillee hin jenne hireen hiraataa bakkuma rabbii namaatti qoode dhalaan biyya hin qabdu waan ta'eef dhiira biyya qaba malee dhalaan biyya hin qabdu isaa. Kanaafuu gaa isaan kunii sirruma naan jedhanii xiqqoo dalagadhuun isaanii tun hedduu. Laa waliin hin qoosnu amma dhugaan siimameen dhageeffadhu waliin hin qoosnu xiqqoo dalagadhu ati ilma hunduu hin qabne hirkiftee biraa dhufte maal si irraa iyya xiqqoo dalagadhu jechuun maal jarjartaa naan jarre. Inni dhageessaadha misii ta'e jechuun. Ati yaada kanneen siin jabara sarratti kam jetta? Ani yaadan qabu karoora kiyya kan duraani waan karoora namni na jiru miti warri keenyaas keessanis karoora kiyya jijjiiruu hin danda'an. Karoora kiyya jechuun mataa kiyya jireenya kiyya jechuudha. Sammuutii yaami. Rabbii wanni sammuu adda addaa namaa kanneen maali? Sammuu namaatiin deemaadhaaf miti. Gorsa namaa kasii ta'u fudhatee kasii hin taane dhiibu. Dubbii namni dilaa haasawtan irraa takka si fayyadu keessaa fudhatu. Waa akkasii beekte garuu akkam barreeftuu allaattii guutii lafuma jedhanii warri akka fedhe jaa ta'urra keenya ilaaluu hin qabnu yoommoo isaan akka kun hin ta'u bakka heerumni hin ta'u heeruma kanarratti nuti hin beenu yoo jedhanii akkamiin si godhaa mee yaada Aki gootu sammuu kiyya tana na jeeqeen hin jedhu. Aki gootu sin dhibina dhageemma.
Sila waan kaameraa dhaabdee wajjin haasoo hin hubarra kaameraa Nama banatee. rakkoon qabu kaameraan nyaamti. Aki godhan nama dhibu. Aki godhan karoora naas agarsiisan. Sam gaafuma guyyaan ga'ee birta. San akka godhan sin dhibinati. Akka aangalumaan beekan. Anammoo guyyaa nafachuurra akkana taanaa karoora keenya akkana goonaa warra keenya san kana maaliin firraa qaqqabna maaliin firraa tasgabbii goona jettee akkanaan mareettuun barbaade malee guyyaadhaan akkana Tun salphaadha. Warra kam goonaa akkamiin firraa lafa qabnaa dhabaan taame manguddumaa abbumayyaa manguddoo fudhatee harawaa waan silaa barbaachisu waan godhuu qaban godhee dhaqa. Dawaan warra keessan dalagadhu iyyuu manguddummaan teenya dhaquutu dawaa isaaniiti. Anamma gabaabdumaan siin. Anamma garuu si gaafachuu kiyyaafillee dogoggora maaliif jennaan si gaafachuu hin qabu ture. An saayibban keetillee hin beeku. Osuma nan gaafannee waan isaa siin jedhan godhuu qabda ture sila. Laa akkasiif miti. Si gaafachuudhaaf dogoggora maaliif jennaan ati saayibban qabda. Saayibban keetillee dachaas qofaan beeka. Kanaafis wal barsiise isa qofaan beeka malee nama biraa kan hin beeku hin qabu. Garuu dubbiin tun akkamii jee isaaniin gaafachuu qabu malee si gaafachuu hin qabu. Haa ta'u malee nutiin kun warra yeroo dheertuudhaaf walitti dhufee karoora guddaa wajjin uummachuu wajjin jiraachuu deemu waan ta'eef tanamaaf hin dhufee si gaafadhee. Silaa isaan gaafatte illee deebisaan isaan si deebisan. Kanuma malee kan deebisaa akkan siin deebisuun ala kan isaan si deebisan akkan jirre. Beeki. Kanuma si deebisan kanuma wallahi. Kanuma. Karoora kiyya bar tokkuma. Yaanna kiyya tokkuma. Amma bakka galgala kanaa bilbila kiyya wallahi saayilaan jira godheetiin xayyaara irra kaayatan. Haasiiti. Niin kaasan akka harree heerumni maalii? Heerumni maalii bari isaanuu bultiin akkuma eenyu kasiin jee abbaa keeti uumman. Abbaa kiyyaas uummaan tiyyaas. Bultiin tan bakka isaanii sanii bakka. Garuu obboleessa kiyyallee numaan jenne obboleessuma kiyya sanuu ka duraan haya jee amma obboleessuma kiyya sanuu na garagalchanii jechuudha. Atta kan dhagahuun kabajaan bakka tanaan neefti. Kabajaan suutaa bakka fuutanii kasii jireenya ofii abbaa beeka. Isaanis kasaanii beekan anis kiyyaan beeka. Dhugaadhaa. Waan naa ta'u naaf beeka naaf filata. Isaan nuuf hin filan. Arraas taanaan boroos akkasi dalagii gamana qotii gamas godhii nagada akkatti nagadini akkana nagadi kana waan kana bittee nagadini waan sabbitii nagadi guyyaa dabataa keetiitiin jenna. Wooma fedhe yoo sammuuwwanni adda addaan harkanneef akkanamu yaada mataa fi hordofu. Saniif rabbiin sammuu nama hundaa adda adda kanneef silaa sammuun ilma namaa kun tokko taate namuma tokko wooma namni tokko hojii nama godha. Wooma namni tokko dalagee namuu dalaga silaa akkas ture. Kanaafuu mirga qabna waa yaada mataa keenyatti dalaguudha. Hamtuu taatu nuu irraa ifee eega malee yaada mataa keenyaa dalaguudha. Ani mirgaan qaba akka mataa keenyatti sin beeku garuu ati kan. Silaasi dura heerumee jiraadhee bara akkuma harreefu jeessanitti silaasi dura heerumee jiraadhee. Akka aadaa keenyaattis akka shariyaattis deemee bakka qaadii dhaqee naqaa godhuun hin danda'a. Garuu heerumee hin beeku. Kanaafuu yoo warra keenyarraan dhufte malee an naqaa godhuu hin danda'u. Dhugaan siima. Yoo siin yoo siin taanes. Ati dhugaan dandeessu. An bar siime. Raqama isaanii siikin kenna. Bar raqama bar rakkoon qabu. Dawwalaa hin jiraame. Dawwalaa jiraame. Tumaal sin dhibu tanaaf rakkatan dhageeffatu. Tana baran dawaa isaanii waan akkaataa isaan ittiin heerumanii fi heerumi waan jamu if keessaa dhawan asiime. Manguddoo abbaa walii qabatee dhugaa dhage. Hin heerumin jechuun danda'a. Manguddoo ari'uun bilaashitti badii maletti namaas firraa waafoon hin jiru beeku. Dirqama ni haa godhanii kan gootare. Kana dura osoo ittiin seenne nama rakkisa malee kun salphaadha. Itti seenaa waan guyyaa takka namatti fudhatu. Maal ta'e kanaaf yaadda isaa dirqama. Yaadduu osoo hin ta'in dubbii nama yaachisa. Irra deebitee nuti haasa'inii dubbii kana amma gana bakka. Yaa maama bar dubbiin tun nama yaachisa. Bonnummaa nama yaachisu hin jiru. Moo waan yaa sammuun ta'e yaadu jirtu siitu qani akkasiinsa. Laa akkasii miti dhagee. Natti hin dilaayini akka kun diliidha natti hin dilaayin. An silaa sammuun kiyya kana yaadee gaaressi dhufee gaara sanii si galchee yeroo duraatiif waada sii seenee siif hin ayyamu durumaan hin dide malee. Garuu ta'e immoo warri keenya kuni ummaan tiyya duudaa gara baatteeti tafasii firaasha naa gootee na guddiste waan isiin naan jetteen ala hin godha natti hin fakkaatu. Abbaan kiyyalleen akkasumatti akkuma isiin jettu sun jaa
Sanni sirreessuu dandeenyaan anarrallee borullee duyda bal'aansii qaba. Nadhagee akkanarraa qabdi jecha gandi keenya naan jee gandi keenya akkanarraa qaba godhuun qaba waan jiru dubbachuu jirtan fakkaata. Warri keenya akkanarraa qaba waan isaan jaan dalaguun qaba. Waan isaan jaan dalaguun qaba. Akkas jechuudha isaan kana sirreessuun hin dandeessu ati. Sirreessuun manguddoon dhaquudha haala isaan gasuma dawaa. Manguddoo sana akkatti dhayitu gootee jirtaati. Mana dha'u jira akkanumatti miti bara. An bilbileetiin afichi akkana naa baalamu jiranii isaan amma sa'a maxan hojiirra jiran abbaan. Malee wanni nama dhibeen jirtu. Nuti amma manni kun ibsuunis nutti kaata. Manallee ni jijjiiran na dhaafeen. Guyyaan achiin aruusaa isinis aruusa tokko qabaadha malee wanni biraa kana dhibeen jiru. Tamam. Ni beektaa amma silaa biyyee jiraanne dubbiin tun hundi nan geessu naacha dhumti. Ammallee sin geessu. Laannan. Ammallee akkasumatti akkuma aadaan biyyee jirtuun asillee biyyee jirine malee aadaan jirine. Dhugaadhaa akkatti nan geenye qabdi. Naaftu waltee miti hin ta'uu heeruma hin geenye amma silaan mana keenya jiraadhe yookaan cabsaa dhuftaa yookaan namaan deemanii miti sun hundi hin taaneeme kanaafuu amma akkaataa isaan fedhan gammachuu yeroo dheeraa lagizee wayna fayyadamu deemta. Lagizee miti. Ani nama lagizee jiru miti umriitii yaa murteessan. Namni tokko kan jireenya beekuu jira osoo hin fuunes ta'e gariin ammoo kan ijoollummaatti waggaa 14-15 fuudhee bultiin beeku. Namni waggaa 20 caale jechuun nama bultii taphatu miti. Ati aniin kun nama bultiitiif nama bultii ta'uu dhabu gaafummaa manguddoon ganta keenyaa deemtee warra keessan dheeyite amanuu ta'isa. Namni waan takka itti seenu malee hojjetee fayyadamu malee hin beeku. Ima shakka. Si miti anuus maan shakka. Waan ati yaaddu anis maan yaada. Tarii ati na caalaa yaadduu dandeessa. Kanaafuu immoo qaalii warra keenyaatiin godhaas keessatti akkamii yoo wanni jiru jiraate warri keessan akkaataa itti qaalii sirraa qaban qaban. Yoo ati naman salaanne ta'e salaatu baannaa ati mootenyaa miti. Yaani asirratti gortuu ni danda'an taakka jii. Lammaffaa yoo ati nama hamtuu dalagu nama harkaan waa fuudhu nama waa hamatu taate haqa sirraa qaban si gorsuudha. Ati gorsuu isaanii fudhachuu baatte taanaan abaarsi isaanii si qabata. Tamam. Lammaffaadha. Waan isaan nuuf godhi waan kan nu dalagi jaanii dalaguu fi diddee osoo ati taa'u jirtu kaanis biraa yoo hojjetan haqa sirraa qaban. Waan akkanaa kana faarratti gorsuun isaanii ta'uu danda'a malee dhimma keenya dhimma bakka bultii seenumaa hundi danda'an. Taquttee seenuu danda'a dhuftuuf illee. Heerumi isaa akkana baalama isaan qabu baalama rabbiitu lafa kaa'e guyyaa bultiin tun ijaaramtu isaattu yaa malee hanga fedhan ol taalaa oolan gartee magaalaa guutuu yoo wali kaasanii intallee nyaaruu deema kanuti heerumiin jennee yoo jaanis hundumaan isaan bituu danda'anii jiru takka hiree gubbaa gad dhuftee murteessaadha hanga sun. Kanaafuu yaadni biraa gaafii qabdu wanni si hafini jira. Laanisuma tanaan na dibeetaa akkasii amma biyya namaa keessaan jira. Waan isaan jantana akkamiin godha mee yaada juuta kan na dhagame an akkaan godhu hin beeku waan hin juun hin beeku afaan kiyyaa baafadde mee fala akkam godhuun qaba jeetiin geelee tiyya takka illee mari'adde geeleen tiyya isuma bira dhaqiiti isumaan marii godhii waan inni juun isaa beeka malee ati maaltu si galchee naan jette. Sana dheerumara dhiise ammas akkuma isin jette gabaabumatti hoggantee kan jikas jee akkana jee ni rakkannee waa nu gargaaraa yoo jenne qaban. Dubbachuu ni danda'a. Waan ammoo haala bultiidhaa kan hin danda'a. Amma isaan isumaa fi hima. Gaafa akkas heerume gaafa kanaan heerumini waggaa takka dalagadhu uffatan qabu jetteeni. Maali? Dalagadhuu bara amma wanni ati biyyaa deemteefu isaan deem dalagadhu siin jennee bara. Ifiin beektee deemtee bara. Dhugaa bara. Bayyaada mataa keetti irra dhaabbatteeti akka abaluu sun waan akkasii gooti santiin godhattee deemte malee ganda keenyaaf hin dalagaa. Gandi keessa yookiin kaan ammoo deem dalagadhu siin jee hin qabu. Kanaafuu maaltu seef yaadni bira hojii qaban ni deema. Dhugaadha hojii qabdan illee hojiin maal qaba. Kanaas ree. Akkuma hojii qabdutti illee anis hojii qaba moosee hojii dhabeetiin akkasii biratti. Hojii akka qabdu ni beeka. Jecha kanaa kana fuutee na biraan dhufuu keetiitu na aarse malee. Dubbii haasawuun taa'ee na haasawuu jirta. Waan ni fakkaanne. Hin heerumin naan jaanii ilaala kuni waa walitti mamu qaba. Hayi ma ittaan bara. Ni jaanii. Tabaan uumaa hin heerumu. Gisa bakka akkuma isin jettan. Ummati yoom kijibe yoomin dhugaatti himatu boyoon kijiban jaamu bakka tana waan biraarratti ummati dhugaatti himeetuma ummati bultii jaaruun fedha heerumuun fedha
jeeni dhugaatti mee bultii yemiyoitu jiraadha malee hangawamenummaati kijibeessoo jiraadha. Kijiban jaamu. Hin heeruminaa jettee kijibu wanti jaamu maali? Dhiiraa wajjin hamtuu takka dalagaa warra keessaniin hamtuu godhutti hin jiru yoo jetteen kijiba jaamu. Immoo gara kara seeraatiin yoo ta'e wanumaan kijiba jaamu. Hayuma jettaa. Laakaa sinjee. Nan arsini. Hayaadha. Hinaariin kun maal haara qaba? Laan. Hayaadha. Hin heeruminii naan jettee miti. Haya hin ja'uun dhugumaan itti hima malee. Bultii ijaaruun fedha hireetii akkana dabartu hin fedhu heerumuun fedhaa. Yookaan eebbisiis deddeebiin. Amma bara asiif Itoophiyaadhaa mi asiif Itoophiyaa jechuun rasiidhaa bara. Rasiidummaan akka irra wal makkortan kunu badala sanii badala rasiidhaa akkasitti irra wal makkortan lakkiyummaa kana. Laa warra keenyaan dhugaan si ni ayyamsiisa yaada iyyuu qabdan akka. Waan isaan ayyamsiisan. Akkasiin. Waan malee naaf hin taane. Laa hin taane mi? Ayyoo isaan ayyamanii akkana naan jedhan daruurii heerumuu qophii. Ayyee xiyyaa taa'aa bitanii taa'anii ilaallati. Jiraadhu.